Okay. So samboda akkami walii bilbiltanii eenyu dura bilbilee fi mee? Kadura bilbilee. Kadura bilbilee. Isuma. Isa. Isuma dawwalee. Jechuun achi keessa wal agarree. Annaa gruupiin ture nam jamaa taa'u turre. Annaa isin jamaa si wajjin taa'u jirtee. Egaa warii torbaan takka boodii Facebook irra dubbiste. Silkii wal jijjiirree Kadura naa dawwaltee ishee. Ittiin tattee. Hai, story guututti yoo feetan story guututti aanaa isinii hima. Kujibatti actually siti. Okay. Kaafee keessa wal agarree dhugaadhaa isa duraa lallallattee ana garuu. Bubaa rakkoo qabu feetiin amma fudhattee jirtaa. Hai, dirqamaan silaa sanii achitti arkeenii garuu guyyaa san waliin dubbisne. Ati guyyaa sadii waa kana oguu dabre booda shawaallumaa keessa arke Facebook isaa geelenti maqaan himte oguun seenee lallaalu Facebook irratti saahiba gara takka wal dubbisne hin beeknu. Akkam jeetiin dubbisaa jeetiin adda wallaalee jechuudha. Dubbisuu siin feene ani hedduu nama boona heddummaatu takka garuu isa dubbisuus fedhe akkansi dubbisuus wallaalee. Sanboota istoorii isaa seeneetiin qubee kee jettu qofaan riipilaay godheef. Qubee kee jettu qofa. Oguu riipilaay godheef maal jechuu feetee naaf hin gallee naan jee. Sambootaan jee eenyu si ergaan hin ergine dhiifama dogongoraan sahaan jee. Dillu kun amma siistematiiti. Siistemati eewwa. Hayi humaa rakkoon qabu anatu haayisiin ja'a naannaan jee akkasitti hayyaattillee haayisiin ja'a jee akkasii wal dubbisuu eegalee lakkoofsa guyyaa sanitti ol fudhannee ati guyyaa sadii moo afur booda ammas istooriirra anaa buna qiqqicuu ijoollee geelota kayyoo janaa jiru istooriirra haayyadhee dhufooyyee jedhee riipilaay naa godhe hangasuma kan waanis hootuun jenna. Me onne erkaaf yeroo takka jijjiirama isaanii kana kuma. Hootu jetteen fiigaa dhufe. Hootuun jeen hayyee lakkoofsa kan arginaan jee akkasitti ergee fi Kadura naa dawwaltaa jechuudha. Isa dura dubbistee ana Kadura naa dawwalee moo'isa. Akkasii wal barnee jechuudha. Ana manaati abbaa manaa akkana wal bare isin qofaa arge dhugaa rabbii. Amata meeqa dura ka wal bartan turtaniiti yoo waa'ee fuudhinsaa wal fuudhu haasoftan? Ka wal barree 2019 ture. Garuu dilasis wajjin taane tuna garaatu. Waan qabu. Sambooda hedduu wajjin ture ati baatii sadii akkanuma wajjin taane ture. Sambooda COVID waan ture jecha qaraatii kana dhaabbattee ani karaa Naayiroobii dhufee ture. Distaansii relationshipis waliif hin taanu beekte. Akkasitti addaanis hin baane addaan baane jechuu dandeessa garuu saayibuma deebisnee jechuudha. Fageenya irraa akkuma saayibatti haasofna jaalaltee duraan hin jirtu ture. Sambooda Direedhaawatti baatii afurmoo akkanatu Direedhaawatti ani deebi'ee jechuudha warra keenya ilaaluudhaaf. Akkasitti lammata wal agarree jechuudha. Achirraati qaqqabeef. Okay. Mee amma hoo wal fuutamoo akkuma saayiba wajjin jirtan? Lamaan nuti. Wal fuunee jira. Okay, wal fuudhanii jirtan agarree jirra footoo teessanis maashaallah irree jira. Eenyutu dura waa'ee wal fuudhuu kana yaada kaase? Yaa gaafii bareeda. Wallahi gaafii bareeda. Yaada fide isumaa fidi dura.
jechuun amma kanatti relationshipii minaan addaa fagaachuu distaansii waan taateef jecha isinis waan direedoo waan jiraniif jecha yaa'u karaa fuudhaa karaa halaalii mana halaalii asiin akkam jettaa nageetti. Anaa beekdura biyya gaafateen akkam jettaa amma bikuma duraanii kan taatee binuu hedduun siyaadii naam jeen hedduun goddaamee jiimeef. Naa isinis deebisaa kanaa deebisti. Naanis taqabbalee hedduutu sineetii wallahi. Naaw, sanboota akkasii wal fuutan. Akkasii wal fuutan. Maashaallah. Mee Hanaan yeroo hedduu abbaa manaa kan kee Mansuur jecha akkamii yaamta? Maal fa'aa jettee yaamta mee? Moolaayi jeetii yaamta. Moolaayi. Ayyuuzarsiin faana yaadachiiste yoo baatte. Yaa akkasuma wal yaamna moolaayi fi moolaatii durarraa Turee maqaa Walau usahamnya raja caharo berbeda dengan jerah. Tahu ni jai, lagi seri cerita. Okay. Maal jettini beektaa? Hanaan osoo ni fi jaalalteeti Mansuur jaalattu bifa qabaattee nyaata taate nyaata keessaa nyaata akkam fakkaatti? Hulbata? Hulbat barang mau hulbat bilas? Hulbata itu jaalladhe hedduu malee kanaaf hulbatu. Okay. Mansuur jaalalteeti maan jaalattu osoo ni fi bifa qabaattee waan dhugan keessaa waan dhugan taate waan dhugan keessaa maal taate turame? Annan ni taaf. Annan. Waan dhugan keessaa. Isiin hedduu jaalatti annan. Bota asiin dhoyitee annan gahu. Okay. Osoo ni fi anaan dhaggeeffadhu. Osoo ni fi Mansuuritti jaartii biroo fuudhuun kan kee dirqama kan ta'u ta'e eenyutti fuuta Mansuur? Eenyutti fuuta? Geeleti. Kam geelette? Aisha jaali. Abagadde. Abagadde. Wait. Matata. Matata ji. Okay. Mansuur Hanaan akka malee yeroon fi aarsite Hanaan akka malee yeroon fi sitti aarte maal jettee akkamitti araarsite mee akkamitti araarfatta? Wallahi ummatiyyaa haadhatiyyaa waa hedduu jaa bakka namaa akka karadhan hanga hayaatu hanga mataa irra dhungadhee bikaa dhunganneen qabu bika hundaan dhungadhaan. Sabboota dheeraarratti walii itti xiqqoo. Xiqqoo numa bomboti samboota dheeraarratti. Wow, okay. Mee gaafiin akkana jettee Hanaanatii fi jechoota sadii aarsateetiin jettee garaa laaffifattu. Nu duratti ja'iini garaa laaffifadhuu jetti gaafiin. Mee nu duratti ja'iin jaarsateetiin. Jecha sadii dhagootti hin jiru jirtanii yeroo mana. Lisa. Kaafachiste wallahi. Yana abat mulai moti halu. Wallahi. Moti halu. Allahu akbar. Rabbi sodaadhaa fuudhaa warri fuudhu rabbuma sodaadhaa fuudhaa mee waluma fuudhaa mee laati. Waan gootee jiru. Atu fuudhee jira. Fuudhee lakka. Ibsee gara gaafii biratti dabra irra dabarraatan. Okay. Akkana jetti gaafiin Mansuur. Miidhaan ati Hanaaniif jecha miidhamtee garuu isitti hin himin if keessa dhossite ni jirti. Yoo ni fi jiraattu ta'e carraa kana fayyadamiti. Ammaan tani itti himii miidhaa isiif jecha miidhamte san.
والله من دانس جيتش من جرو إن شاء الله نجرو والله. أوكي قاف قرو قاف خدتوا نتيمي وصل يشتري من مرحبا أيوة مرحبا. قافي منصور يرسل كفول وداف كينيا ما بدين نفوجي maal tu isa barbaachisa yookiin aameen warri jala jiranii fuunoo jaan ulaagaan isaan guutuu qaban maalime muuxannoo qabdurraan mukooti. Namni takka fuudhu jechuun dhiira takka fuudhu yoo deeme dura astaasabii isaa jijjiiruu akkaataatti yaadu. Innaa kabajaa waan guddaan kabajaadha waan bultii keessa barbaachisu beekta waan olannaa keessaa guutamu. Innaa isiif horii qabaachuu. Kash jedhee gurreessi calawu kash jiraachuu qabu. Dirqama. Jaalalti maallaqni barbaachisu minaamination hin jiru. Jechuun laboota maallaqni nama barbaachisu walumaan mi'aawti wanti hundi beekan. Kana guutuu qabanii jechuun warri fuudhuu qaban. Batalee iddoo asabii bareeda. Warri manaa namoonni isin goone koomantii bikka question markii sanitti sagantaan yeroo nufin gaafii isinii baasaa bikka mallattoo gaafii san gaafiilee teessan waan barbaaddan gaafii gaafachuu feetan itti jala kaayaa isiniif hin baasa takkaan gaafii teessanichi jala barreessaa deemaa isiniif hin baasa. Okay. Hanaan tana gaafatamtee jirta. Hanaan Mansuur silaa haraaraa araada adda addaa farshoo maal kan dhugu ta'e akkamitti irraa dhorkuu dandeessa yookiin irraa dhiisuu dandeessa? Bakka haraaraa sanii guutaaf ka. Samboota katt. Gurreessi calawu. Irra waan adda addaa akka dhagoo jirrame. Okay. Gaafii akkana jetti. Hanaan gaafii feete. Nu duratti Mansuur gaafii barbaadde gaafattaa. Gaafii gaafachuu barbaadde san nu duratti siif deebisaa jechuun gaafii feete gaafadhu gaafii sii laaffate. So nu duratti inni deebisa. Intervii gootaa jechuun gaafii takkichaati gaafatu san. Gaafii jabduu gaafatu. Gaafii laaftuun gaafatu. Gaafii jabduu. Kala yoo na barbaachise naaf fanni ta'a. Kala yoo na barbaachise naaf fanni ta'a. Allahu akbar. Ni kan ditaabi? Ni kan dhuga wallahi. Wallahi. Ni kan. Gurratti isin calawu har'a waan dilata akka dhabu. Irree subatti. Okay. Hanaan jaalalti siif maalime hiikkaan jaalalaa si biratti jaalalti hiikkaa akkam qabdi? Maal jettee? Jaalalti hiikkaa akkam qabdi mee si biratti jaalalti siif maaleetiif? Wallahi jaalalti sacrifice afa Oromootiin. Isinummaa walii haasan. Ulfaataa jettee ammaan tana afaan Ingiliffaa jecha ulfaataa. Googilii si godha malee. Komantiidhaa warri afaan hiitan aamme mee barreessaa jalatti afaan Oromoodhaa hiikkaa afaan Oromoodhaa kan. Okay. Hanaan itti fufi. Maswaatii jechuun nama jaalatu takkaaf jaalaltii ta'e qoftiin hin geessuu fi nama jaalala keessan harkachuudhaaf godhuudhaaf waan gootu. Jechuun maal kafaluu qabda jaama gaaboo. Aanuma jalaa bade. Bakka afaan Oromootiin jiru isaa jedhu kun wareegama. Wareegama jaamuun. Jaalala saniif hedduu wareegamuu qabda. Sabbaruu qabda. Nama takka oguu jaalattees waan bareewaan inni gaarii qabus waan badaa qabus walumaan jaallachuu qabda. Ati amma wareegama kafalteetti harkatte amma haqa rabbii.
Hedduu. Nima ami jaalatti wareegamaan dhuftee sun akka malee miti. Hedduu. Stay amantu. Oguuta akka harka feesee niin amantu. Hayti xiyyaanii jetti. Hin amantu. Naftanii ustanii jaartii zoo jette. Naa wareegama kafalaa warri jaarsa fuutanii. Dildila dira tokko dabraa akkasiin miti jechuu jaalatti. Okay, mee gaafilee warra manaa keessaa takkan baasaa fi okay, mee itti gaafiin waan jiruun singilummaadhaa bultii caaltuun nuufi maadaa waan sadii jiruun singilummaa jiruu bultii amma keessa jirtan tana caaltuun nuufi maadaa nuuqiin nutti dhagahamaa ajaa warri singiliidha. Okay. Singilummaa caalaa. Waan singilummaan jiruu bultii tana caaltuun. Singilummaa waan bultiin caaltuun. Waan warra caaltuu warra galatti waan abdeefaan hanuufaa caalanii jechuudha. Kalaas. Wanta nu caalanii jechuudha. Warri heerumii fi warri fuudhee waan itti nu caalatu. Waan itti nu caalatu hin jiru. Hin jiru. Ni caalaa. Jechuun fayyaa. Nama singilirraa fi nama bultiin jiru, nama bultiirra jiru kanaatu irra wanti yaa'udha. Gaamaati akka nu caaltan nu himinaati waan nuti nu caaltan. Ni beekna san nutu akka nu caaltan. Jechuun fayyaa akkaan jechuun fade namni singilii fi nama bultii irra jiru liyyuunatiin isaaniitu himi. Warri bultii hin qabne waa warra bultii qabu. Fakkeenyaaf osoo hin fuudhiin dura wanni eefa fuute eefan fuudhiin wanni ati caaltuun gaafa san waan sadii jechuu gaafa singilii. Singilummaa ta'e gaafa waan jaalatu qaamuun qabaatti maaliif fakkaatu? Wanta kan jiru. Gaafa kan jiru. Yaadatuun bas gaafa singilii sana waan inni maal yaadu? Gaafadhee jira. Jechuun nama bila sadii gaafate. Afaan gaafii tanaa soorii namantaane gaafattee. Abbee waan singilummaa sadi raafatanii jira jirri. Okay. Okay, gaafii maal jetti? Okay, akkana itti gaafiin Hanaan ati Mansuur irraa maal jaalattee? Mansuur yoo Hanaan irraa maal jaalattee jetti gaafiin? Ani miskiinummaa isaatiin jaaladhe. Ni beeysa fuulli isaa akka miskiina takkatee hayyee Mansuur maa irraa jaalattee? Wallaahi hedduu miskiina. Gama kiyyaan dammoo waan hedduu namoota astisaasa biisii akkatatti yaaddu hedduu dachaa walla hedduu malee jaaladhe. Inni yaada bakka akkaataa ishiin itti yaadduuf ishiin immoo miskiinummaa warra jaartii hin qabne. Okay. Gaafiin itti aantu maal? Guyyaan Mansuur jaalala Hanaaniin kufe guyyaa kami guyyaa natti kufte bakka jaalala ishiitiin. Guyyaan kufe isii Naayiroobii dhufu deemtu karaa Naayiroobii deemtu. Oguun harkaa boodii. Guyyaa duraa deemtu haati san hedduun adda geeffamii hedduun godhame hedduu malee. Bro, amma sorry isin jechuuf wal bira jirtanii maal isin jaagaa? Okay. Maal jettii gaafiin fuulduraaf ilmoo meeqa argachuu feetanii? Allah! Gaafii bareedu dhufe. Ni xiyya jechuun murtiin xiyya jechuun akkaataan xiyyaa du'a niyyaan xiyya ilmoon xiyya biyaas inshallah ya rabbi naa godhe 12 afan. Ya 12. 12. Live run jira tak. Okay. Waltaanii kubbaa kan mesti tensu. Kan kanas. Eenyutu akkaan irra jaalataa jetti gaafiin ammaasis.
Anan. Mansuur maali calliste? Waan addaa waan wal baasni jira takka. Bakki wal jaalatu lamaan. Okay. Gaafii biroo gaafiilee xulloo gaafiin nuti Okay, Nairobi fa dhuftanii hangam takka dhuftanii jetti gaafiin ammaasis. Inni eega dhufee ganaa baatu takka. Oh, keessummaadha? Keessummaa. Okay, hanuma ta'e fa dhufte? Mata lama ta'eetiin jira. Mata lama? Okay. Abu Nairobi keessatti akkamti isin arkin garuu ajaa'ibaa bira. Hai. Ganda fagoo qabxii magaalaa kanaa. Ganda fagoo galtanii? Ganda magaalaa galtanii? Isinii magaalaa galaa isliidhaan magaalaa. Okay, gaafiin akkana jetti qubaan qofa wal agarsiistan yoonii fi Mansuur yoonii fi Hanaan ta'e Hanaan jechuu gaafilee teessan dattafaa wal jalaa hirkaa sagantaan sa'aan ta'e naga'u jirti. Okay, eenyutu irra nyaata Mansuur fi Hanaan keessaa? Hanaan nyaata. Eenyutu dura hirriibaa? Dura hirriibaa? Hirriibaa eenyu ka'a? Yeroo duraatiif sarpiraayiz godhe. Hanaan. Eenyutu umriidhaan caala? Hanaan. Eenyutu Qur'aana irra qaraa yeroo hedduu? Eenyutu ijoollee irra jaallata? Lachuuti. Eenyutu kiiloo haasa? Eenyutu kiiloon caala? Okay. Eenyutu dafee aara yeroo hedduu? Eenyutu hinaafa? Okay. Eenyutu amantii ofiitiif lubbuu baasa? Eenyutu sabboonummaa irra qaba? Anaan maali irra anaanii bida. Okay. Eenyutu irra boona yeroo hedduu yeroo gabbaboo akkanatti eenyutu irra baqaa ni jedhami boona? Mansuur. Okay, obbo Mansuur. Eenyutu irra barate barumsa? Anaan. Eenyutu maatii irra jabeessa? Okay. Eenyutu waadaa hin guunne yeroo hedduu? Waadaa ni seenaa hin guutu, ni seentaa hin guutu. Lamaan guutan. Okay. Eenyutu irra mataa jabaatame islaama? Namni idillee mataa jabaata lakka. Okay. Eenyutu garaa irra laafa? Lamaa keessaa. Garaa irra laafata. Okay. Eenyutu irra yaa'ii qaba? Yaa'ii yeroo hedduu. Okay. Eenyutu irra booya yeroo hedduu? Eenyutu irra booya? Anu. Okay. Eenyutu salaata yeroon salaata? Wow. Okay. Jidduu nammaas gaafii hawaasaatiin baasaa fi firii gaafii ta'anii jiran mee. Okay. Mansuur shari'aan jaartii afur dhiiraa fayyamte.
yoo tarabbii dhuftee sirraa gaggabde ni fuutamoo akkamii from gadi? Hin fuutu. Yeah. Rabbi si baasee. Okay. Okay, gaafiin akkana jetti. Ani dura dubartii meeqa jaalattee hanga ammaa? Osoo ani walitti dhufin. Ni jaalanne walla. Inta duraan isaati. Jaalattummaa nuti asii duraa tanaa? Waa hunda duroon isii. Ishuma qabadhu birooti. Okay. Miskiinaa si jeeban miskiina kun siin joo sababaani. Lafatti argattee yoo kala aduu lafa qabattee. Mee abbee gaafiitti. Okay. Akkana jetti. Hanaan gizee loltu. Gizee oduu. Gizee akka odduu faa godhattu. Akshina godhi nu garsiisii. Hanaan yeroon fi aartee egaa odduu ni jiraami. Bula guuttee akshinaan nu garsiisii. Isaan isin garsiisuu qabaa bara ani hin beeku. Ati hanaan jaagaafiin hanaanii fi hanaan yeroo loltu. Yeroo aartu bas akshinaan akka itti aartu san nu garsiisi. Aarii loli. Amma Mansuur si aarsee. Akshinaan aarii. Okay, Kostar jettee yeroo aartu. Jechuun walaa oguun aaree malee fiduu hin danda'u haa garuu fuuluma xiyyaraa beeka malee lolee kana miti. Mansuur aarsimee yeroo takka sirratti hin fuudhe jeeni aartu. Gizee aartuutiin bakka nama dubbisuun feetu siyaasuun feetu soojii nyaatu si bira taa'uun feetu bakka akka wayii jira kophaa ta'uu feetu hedduu yaadde hedduu malee yaaddi. Hanu Mansuur duratti dhiira meeqa jaalattee garuu Mansuur sitti hin dhagayaminii biroo si dura waan ta'eef. Takka. Nama takka. Okay. Ulfaadhu gaafiileen hin dhumtu irra guddaan gaafii wal fakkaataa. Hanaanii fi Mansuur umriin isaanii hangamii? Okay. Dura. Anti dan takka ini situ. Hanaan dura. Okay. Gaafiileen irra guddaa wal fakkaatti. Gaafiin haaraan dhuftu. Okay. Akkana jetti. Mee Mansuur amala hanaanirraa waan sadii waan akkaanirraa jibbitu nuuf himi. Wallaahi dhugaa dubbachuuf waan hin jibbu keessaan jiru. Waan takka. Waan hundi isii hin jaalladha bisna ijaa. Okay, osoo silaanii fi waan kana amala kana dhiistee jettee waan gorsitu. Dafee aaru. Gorsa dafee aarutti. Waan daftee aartu kanaati maqaan guddoo gorsaan malee hin jibbu. Daftiin aarii. Okay. Mee amata dhufuuf yoo rabbi jee maal goona jettanii karoorfattan isin? Wallaahi yaadni qiyyaa ummaa isii hajjii geessuuf inshaallah. Masha Allah. Rabbi si haa godhu. Mee Hanaan haati manaa abbaa manaa akkamitti jaallatannuu fi dandeessi? Saahibaas, obboleettiis, jaartiis, haadhaas taate. Waan hunda taateef argamu. Obbo Gisee bakka obboleettii taateef sanitti yoo jiraabe. Isi jiraatu. Okay. Dhiiraaf dhalaan malee yeroo dheertuu wajjin jiraniifoo maali wanti isin dhaamtan dhiiraaf dubartii rileeshinii yeroo dheertuudhaaf wajjin jiran osoo inni kaan godhatin jechuudha. Ani dhalaadhaan gorsa dhalaa waan hin ta'eef jechuudha. Okay. Nama takka halal godhachuudhaaf jaalala gizee hedduu rakkoo yeroo dheeraa hojii deemuun dirqamaa miti. Namni amma guulaallu amata 3 amata 5 akkana hojii deemneetti san booda wal fuuna dura yaada namni beekte. Boruu akka jiraannu rabbiin beeka rabbi qofaan beeka kanaafuu yoo wal jaallattan ammuma halal na godhadhu jeeni qabaatus qabaachuu baatus yoo si jaallate gahaadha. Garuu Mansuur reefuu kaashni barbaachisaa jiru ture.
barbaachisaadha garuu yoo like hin qabaanne halaal na godhatee mana waantiyyaa hin jiraadha hanga inni fi danda'utti. Okay, achi nyaataa innis mana nyaataa. Ayyee nu galamte ani. Ayyee dhumaa rakkoo qabu. Nu gala. Ayyaa. Okay. Dhiira maal gorsitaa yoo akka dhiiratti? Akka dhiiratti maaliin gorsu wallaahi hedduu wal bartee hedduu dubbistee hojii turteefillee waan si fayyadu hin jiru. Gija harkatteetti takkuma qabattee karaa halaalitti dandeessi bultii qabattee kan dandeenye dammoo daftee dandeessiiti karaa bultii seenu. Mee gaafiin tunis lamaanuu fi yeroo hedduu haadha manaatii fi abbaan manaa beebii maal minaamination jechaati wal yaamanii jechi beebduu kun fakkeenyaaf yeroon ishin nama gaafadhu beebi ilmooti xiqqoorraa dhufee jaal beeyisidoo maal jettan jecha beebduu kana namni wal jaalatu yeroo hedduu waliin jaa beebitti naamin soo isin akkamitti Santa Oromooti miti. Reedduu waliin jetti yaamu dhummaatiyyaa maulaatii jeetintiyaa reedduu waliin itti fayyadamu. Beeb jeelee gahu. Beeb jeeleeti anjaa'u. Okay, haadhaan mee beebduu kana nuyi feeti. Mee muuxannoo beeb kana ni qabdan sa'a kan silaalutti. Okay, mee. Afaan Oromootiin haasawaa beeb waliin jechuun waan beeku anatti mi'aawu. Okay. Sanu like amma daata na keessatti namu beeb waliin jaabeetiin. Yeah. Faanis. Kanaafuu like namaan jaalladhu takka waan addaa takka maratu dasnu jaa. Okay. Abbaati babaatu biya. Ndafan oguu jettu onnee teetirraa qabu beeb oguu jettu ndi qabdii fakkaataan beeknatti. Karena waan dilata kan dhagee bara amma anuu ganaa jaartiiti yeroo ni film jaartiiti sayyidati injaan yor sayyidati naam esor sayyidati taali jaan gaafile okay. Okay, gaafin akkana jetti mudannoo teessamee mudannoo isin mudatte meenuu fi maadaa mudannoo gaddas haa ta'u tagammachuus haa ta'u. Tanuu namni jidduutti uumamte. Jettee jechuun mudannoo san guututti nu himi jettee isin mudannoo isin mudattee bas isin hin daganne yoomillee. Satni qaba. Bodaa puppisi jeeraa malee okay. Ame ati jaartii tattee gaafute kalimaa maayyee kalimaa maamaa okay. Mansuur hedduun si jaaladha garuu bikka duwwaa yoon sirratti erge sirraa hin aara sirraa hin murama jetti gaafii. Yoon sirratti argee. Bikka duwwaa yoon sirratti erge yaa bikki duwwaan sun maali waan irratti bikka duwwaa sirraa hin aara sirraa hin murama. Waan diinee islaamaa hin taane yoo goote. Waan diinee islaamaa hin taane yoo goote. Okay. Hanaan ati waa hundirra naaf dhaalta garuu bikka duwwaa malee. Hanaan ati bikka waan hundirra naaf dhaalta garuu bikka duwwaa malee. Ummati Okay, Mansuur yaati waan hunda ati naaf waan hunda garuu bikka duwwaa san silaa naaf sirreeffatte hedduu natti tola. Okay. Okay. Hanaan gaafii natiif dhaggeeffadhu sirriitti. Dhiiraan yookiin dargaggeessaan qeerroo jennee dubartiin qarree dhiira akka dhalaa istaayila diizaayina dhalaa qabduun bikka duwwaa maal jedha?
Qorqorroo. Kerro? Qorqorroo. Dhaga'ee jarri si Dhiifama. Okay. Mansuur gaafii natiif. Dubartii heerumtee gursummeetti yoo jenne dhiira fuudhee hiikeenoo bikka duwwaa maal jennaan? Dubartii heerumtee baateen gursummeetti yoo jenneen dhiira fuudhee hiikeen bikka duwwaa maal jennaan? Wallahi hin beeku. Dhiira fuudhee waan jaaniin hin beektu jechuun tokkotu warra dhiira fuudhamee maal jennaan wushaa jennaan jeesan. Okay. Fuudhee. Jaaniin itti Qassama. Mansuur isin waggaa qabdan gaaffiin irra guddaan keessa wal fakkaataa. Mansuur haayuu tura jaallatame ammata meeqaa gaaffileen teessan irra guddaan fakkaatte bulayyan. Okay, gaaffileen tiyya ta'arraadha. Kana fakkaatteera hafi godhu mushurroota. Kanaafuu gaaffii kanaan alaa yoo nifi qabaattan gaafadhaa. Gaaffii kanaan gaaffilee amma gaafatameen alaa yoo nifi qabaattan ta'e gaafadhaa. Yoon fi hin qabaanne immoo Hanaan fi Mansuur gaaffii yookiin yaada yoo fi qabaattan bootaa isiniif gadhiisne gorsas yoo qabaattan waan barbaaddan jechuu dandeessanii. Maal jettan? Yaada gaaffii gorsa waan yaati sagantaa teenya akka goolabatti. Waan hedduu nu affattee. Nah, gaadni xiyyaa galatoodha. Wallahi waan hedduu nu affeerteef waan kabajaan mi'aamteef hedduu galatoomi. Nama keessaanis na appreciate nu godhu nu gargaarus ni jira. Gorsaan illee yaadaan illee hedduu nu gargaaru jiru isaaniif illee hedduu galatoomaa jira. Wallahi hedduu galatoomaa. Isin jaalladha. Anu maatti. Soomaaliin na fudhatteeti if keessan na deebisaa warri follow na godhu warri na dubbisu hundi Soomaaleedha. Oromoo ta'u hoottaa na fudhadhaa na deebisa. Hundi keessanuu abbalayyan dhageessanii jirtan ijoollee tana follow godhaa jajjabeessaa sagantaalee adda addaa fuulduraaf isinii hojjetan jeetii yaadaa gama tajaajiltii waan babbareedaa hojjechuu ni danda'a yeroo amma jiran kanatti isinirraa isinitti waan gaggaarii hojjechuuf yaalaadha. Hundi keessanuu kan bikka adda addaa teessanii nu daawwachaa jirtan kan maqaan nu ooftan siree gubbaa ciiftanii mana fincaanii kushiinaa keessa soofaa gubbaa. So hundi keessan ulfaadhaa hedduu isin jaaladhaa Hanuu fi Mansuur nagaan naa turaa ulfaadhaa galatoo. Galatoo. Vale.